Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waajjirri milishaa kutaa magaalaa Dambalaa gamaggama raawwii hojii kurmaana lammaffaa gaggeesse. Gamaggama raawwii hojii kurmaana lammaffaa kana irratti caasaaleen nageenyaa gaachana sirnaa tajaajila poolisii hawaasaa, milishaa, poolisii idilee fi qaamoleen biroo qooda fudhattoota gamaggamichaati. Itti gaafatamaan waajjira milishaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Ashannaa fi Baalchaa kaayyoon gamagamichaa inni ijoon ciminaa fi hanqina hojii ji'oottan darban keessatti mul'ate adda baasuun fuula duratti ergama nageenyaa galmaan ga'uufi jedhan. Akka kutaa magaalaa Dambalaatti leenjii idilee kennu, bobbii cimsuu, iddoo eegumsa dhaabbii fi sochii gaggeessuu, sirna hordofii fi deeggarsaa walirraa hin cinne raawwachuun hojiilee gurguddoo hojjetaman ta'uu gabaasa raawwii dhiyeessan keessatti ibsanii jiru. Hojii bobbii fi humna milishaa hojjetamee turan eegumsi dhaabbii fi sochii milishaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa karaa guutuu ta'een eegamaa jiraachuun isaa, milishaan karaa guutuu ta'een nageenya aanaa isaanii roondii naannoo baanii eegumsa dhaabbii fi sochii hojii hojjetameen karaa qindoomina qaamolee nageenyaa fi faana hojjechuu, bu'aa argame fuula haaraa to'achuu, seelii diinaa mataa gadi qabachiisuun danda'amee jira. Qindoomina hojii nageenyaa karaa hojjetuun nageenya kutaa magaalaa keenyaa akka tasgabbaa'u akka lafa qabatu ta'ee jira. Caasaa nageenyaa keenyan hojiiwwan sadarkaan jiru kaka'umsii fi kutannoon hojii nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf kan jiru ta'uu isaatidha. Keessattuu harcaatiin caasaa nageenyaa akka fooyya'u ta'ee jira. Sakatta'is gaggeeffamee jiruun hannii fi kashalabbiin adda addaa kan xiqqaatan ta'ee jira jechuudha. Gabraatiin caasaalee nageenyaa muraasa biratti qindoominaan hojjechuu irratti karaa wal fakkaatuun gochoota alnaamusummaa irratti qabsaa'uu dhiisuu fi rakkoon loojistikii mul'achuun akka hanqinaatti gabaasa dhiyaate keessatti ibsamee jira. Hanqina waltajjii idilee caasaa milishaa aanolee hundi karaa guutuu ta'een gaggeessuu dhabuun bulchiinsa gaarii caasaa keenya birattis darbee naamusaanis wal qabatee kan mul'atu ta'uu isaatidha. Kana keessatti immoo bobbii fi humna namaa keessattis ammas humna nageenya karaa guutuu ta'een hojii nageenyaa irratti hirmaachuu dhabuun kun kan mul'atu ta'uu isaatidha. Gabaasa dhiyaate irratti yaada fi gaafilee kan kaasan miseensonni caasaalee nageenya kutaa magaalichaa gabaasa dhiyaatetti kan gammadan ta'uu kaasanii nageenyi amansiisan yoo jiraate malee misoomni itti qabu jiraachuu waan hin dandeenyeef hawaasa waliin taane iddoo eegumsi dhaabbii fi sochii barbaachisutti eegumsa gochaa jirra jedhanii caasaan nageenyaa rakkoo mana jireenyaa fi loojistikii qabaachuu kuni furmaata nuuf kennamuu qaba jechuun gaafatan. Caasaan nageenyaa kutaa magaalaa Dambalaa hojjete kana bichaa moti guutuutti magaalaatti baadiyyaatti hojiin hojjetamaa ture amma akkuma qaamanni haatame kana hojii babal'aa hojii gurguddaadha. Kanaafuu caasaan nageenyaa kun galata guddaa qaba. Halkanii guyyaa dadhabe salachaa meedoo hin jedhin hojii bal'aa hojjechaa ture. Keessattuu akka aanaa Wanjiititti hojiin hojjetamaa ture amma akka itti gaafatamaan milishaa biiroo kutaa magaalaa Dambalaa dhiyeessetti waa gaariidha jechaadha. Kanaafuu caasaan kun galataa guddaa qaba. Odoo dadhaben jedhin hojii guddaa hojii boossaa hojjete. Kanumaafuu galata guddaa milishaa keenya fan qabaan jedhe. Kun mana jireenyaa rakkina garaagaraa qaba. Poolisiinis gurmaa'ee milishaa kanaafis maal yaadamaa isa jedhu. Kanaaf odoo kunis itti yaadame gabaasni silaa dhiyaate gaariidhaan hojjenna. Haaromsa isa jedhamu kun gadi fageenya sadarkaa jiruun osoo ilaalamee. Gamaggamicha irratti kan argaman itti gaafataman waajjira bulchiinsa nageenya kutaa magaalaa Dambalaa obbo Xilaawun Shuumii ergaa dabarsaniin caasaan nageenyaa gochoota alnaamusummaa hojii keessatti mul'isuu kamuu irraa fagaachuu qaba jedhanii hundaa olitti gurmaa'insa caasaa nageenyaa cimsuun murteessaadha jedhan. Dhimma haalatti wal qabatee haalli milishaan keenya keessa jiru, haalli gaachanni sirnaa keenya, tipeechiin keenya, waliigala caasaan nageenyaa keenya keessa jiru maal fakkaataa kan jedhu san yoo ilaaluu dandeenye bareeda ta'a jechuudha. Milishaan keenya gaachana uummata keenyati. Gaachanni keenya immoo eegduu sirna Oromooti jechuudha. Kanaaf haala hiikaa jecha kanaatiin jiraachaa jirra moo jiraachaa hin jirru kan jedhu san immoo keessoo keenyatti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Milishaan kan uummataati. Gaachana uummataati. Eegduu sirna uummataati. Uummata keenyaaf hojjechaa irra moo uummata keenya irratti hojjechaa jirraa kan jiru. Uummata keenya kan hojjechaa jiru parsantii 80-90 hin jira. Parsantii 10% kan ammoo milishaan kun maaliif ittisuu dadhabee kan jedhu san gaaffii mana qabatanii galuu qabdu jechuudha.
Hojii raawwachiisan olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Lammaa Baqqalaa saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin bu'a qabeessummaa hojii nageenyaa keessatti shoorri qindoominni caasaa nageenyaa qabu olaanaadha jedhan. Caasaaleen nageenya kutaa magaalaa Dambalaa sadarkaa adda addaa irra jiran iddoo eegumsi dhaabbii fi sochii barbaachisutti eegumsa cimsuun kutaa magaalaa nageenya amansiisan keessatti mirkanaa'ee gochuuf keessoo caasaa nageenyaa sakatta'u nageenyaa kan uummataa gochuun murteessaadha jedhan. Humnoota waloo jennu san humnoota waloo nageenyaa gaachana sirnaa jennu TPH jennu milishaa jennu poolisii jennu kanneen biroo hoggasa zoonii jennu hoggasa garee misoomaa jennu kan ollaa jennu akka akkasaatti walitti fidnee nageenya waaraa qeesanii zoonii sanii aanaa sanii kutaa magaalaa sanii magaalaa isuma walitti dhufee kan Oromiyaa ta'a isa walitti dhufee Itoophiyaa biyya ijaaru sana taa'aa jechaadha malee nageenyi kan poolisii fi kan milishaa gaachana sirraa keessaa ba'uu hin dandeenyu. Kan hawaasaa gochuu qabu. Uummanni yoo irratti hirmaate akkuma misooma san nageenyi hin dhumne hin jiru. Garuu hirmaachisummaan uummataa kee jira. Yeesbi tasaatufoo manoora allabbat. Gaafii mana jireenyaa uffata dambii seeraa mindaa milishaa fi rakkoo loojistikii mul'atu kamuu furuuf ni hojjetamas jedhan obbo Lammaan.